Innaan illee waa innaan irra ja'uun mucaan kun asirratti argitan kun harka ofiitiin of ajjeesee akkamitti of ajjeesee maaliif of ajjeesee hojjetan mootiyyuu namni yeroo ammaa kana harka ofiitiin nasbee ofii dabarsaa jira. Mucaan kun bakkeen inni jiraatu Riyaad keessa jiraata. Mucaan kun dhalataa Baaleetii Baale keessaa Gaasaraadha. Dhugumatti viidiyoo isaa fuudhee maxxansuun immoo ani viidiyoo namaan maxxansu viidiyoo TikTok illee maxxansu mucaa kana harka ofiitiin xiyyitii ofii isaatiin ofiitti dha'ee hospitaala Riyaadin keessatti mana yaalaa geessamee erga mana yaalaa geessamee mootuyyuu mootummaan isa qabdi jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isinitti hamillee nagaa koota alhamdulillah galata rabbi. Meera viidiyoon nuti waliin ilaallu akkuma beekamu yeroo ammaa kana addunyaa maalitti jirti? Maaltu deemaa jira? Wallahi waan nama sodaachisutu deemaa jira. Nuti maaliif waan akkanaa kana yeroo hundi maaliif shayxaana nu injifataadha? Har'a waan isin dubbachuu dhufe dhugumatti obboleen kiyya nuti shayxaani maaliif nu injifataa? Maaliif yeroo hundi shayxaanatti harka kennina? Obboleen kiyya mucaan kun akkuma asirratti argitan kanatti wallahi waan baay'ee garaa nama nyaatudha. In beekamne du'ee nasbee du'ee jedhame hin himamne jira jedhellee namni hin himne mucaa kana namni isa hordofu hin jiru warra obboleeyyan isaa otoo achi keessa jirtullee namni mucaa kana mootuu beeku hin jira jechuudha. Jireenya biyya namaa kana keessatti namni wal beekullee namni biyya socho'uu danda'u yoo hiqaamaa qabaatte biyya namaa keessatti socho'uu dandeetta keessattuu Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Namni kun maalirraa kan ka'e harka ofiitiin of dha'uu danda'a? Sababa maaliitiin of dha'uu danda'a jechuudha. Wanni kun dhuguma rabbii dubbachuuf wanti namni nasbee fi kanatti harka ofii isaatii of baasuu fi namni kun sabrii fi yookiin immoo toobaa hin qabu jechuudha. Ufitti ani amma xiyyitii eeshimee amma waan mana ajaa'iba yoo jechuudha. Waan ajaa'iba tokkotu jira asitti. Namni kun ofii biyya namaa jiraata. Ofii nama baqataadha. Xiyyitii san maal godhu bite moo kaara bahate of ajjeese wanna kanallee addaan baafanne obboleen kiyya sirriidha. Garuu arabni qawwee namatti hin kennitu. Garuu arabni qawwee dhabdu. Akkamitti amma ijoolleen keenya biyya ambaa keessatti hin bitatan. Maal eeguu bitatan? Lolaa biyyaa bayammoo dalagachuuf biyyaa baatamoo nasbee keessa baasuuf biyyaa baatan. Tokko kana dhibaa jiru. Ani kana dhibaa jiru kana. Maaliif biyya baatan? Atuuf jijjiiruuf namaa wal dha'uuf immoo dalagachuuf biyya baate qaqawwee bitattu. Isa bichaa miti ijoolleen hedduu Riyaad keessatti shugguxii bitatanii shugguxii qaban. Shugguxii garuu wayii qarshii xiqqishoon bitanii qarshii yookiin kuma hin beekuan guddoo natti fakkaata. Birri ati gaafuma biyyaa baatu san maaliif kaayoo kee dagatta? Maaliif wanti qawweesi bitachiisu maafi? Dubartii irratti illee nama wadhaa ture Riyaadin keessatti jechuudha. Ijoollee Riyaad nama dubartii irratti illee wadhaa turte. Dhugaa biyya ambaa kun isin danda'ee jira. Kabajamaa wallaaftan. Deebitanii nasbee keessan maa baasuuf yaaltan? Namni akkana jiru kun har'a nasbee ofii maaliif baasaa guyyaa malee? Ofii isaatii dubbata beeka. Namni tokko ragaa isatti hin baane. Gaabii gaafatanii jennaan an ofii kiyyaa of dhaye xiyyitiin ofii kiyyaa of dhaye ofii kiyyaa ofitti dhokaase jedha. Jireenyi nama mararuudha moo? Ati yoo jireenyi si mararu taate qawwee maaliif bitattee of bira keetta? Obboleessi kiyya jireenyi si mararre. Yoo jiraatte rabbiin si haa fayyisu. Yoo duute rabbiin si haa araaramu. Inni kun hin beekamne, hin du'e, hin jira. Namni isa hordofaa jiru hin jiru. Viidiyoo hagattii tanaa waraabanii maxxansan. Maaliif ree? Namni itti dhiyaatee obboleessi isa achi keessa jiraatu itti dhiyaatee soqaata jiru amma namni muusaqa yoo du'es yoo jiraates jechaa jiru. Garuu namoonni kennan nasbee harka keessan hin of baasaa jirtan. Namoonni nasbee harka keessan hin of baaftan addunyaa kirtillee isin akka gaafa guyyaa qiyaamallee isin araaramne beekaa. Ofii keetti ruuhii kee baafte jechuudha. Ani gizee tokko laalu quufa natti fakkaata. Nasbeen tun isin biratti tapha natti fakkaata. Faranjii biratti barii nasbee takkitti yoo namni baaseyyuu fakkeenyaaf tasa makiinan tokko dhaye dooraan akkuma 100 lafa keetta. Tasa yoo makiina dhaye tasa karaa gubbaarratti akka ofii keetti baafatan. Nasbee gizee ammaa nasbeen sareetu kabaja qabdi.
keessatti Oromoo keenya biratti nasbeen isin biratti takka isinitti fakkaattu. Isin bakka akka yoo ofii keessanii of baaftan waan nama miitanii akka yoo ofii keetii of ajjeeftina of bakka nama miitu yookiin haadha manaa kee yookiin abbaa kee yookiin haadha kee ofii keetii deemte bara addunyaarra. Addunyaan tun gabaabduu. Addunyaa gabaabduu tanamaa ofii keetii ofitti gabaabsita. Maaltu ofii keetii of ajjeesisiisa? Maaltu fooqee irraa of darbachiisa? Maaltu nasbeessi baasisiisa? Viidiyoo intala dhiyoo ulfa daa'ima gara 4 garaa qabdu irratti mucaan tokko maal jedhee dubbate? Ofii ajjeeftuu jedhe. Hanga kanaan mul'attu. Obboleessa kiyya dogongortee goote. Isin dubartiidha. Ofii ajjeeftuu jalan kaayina. Mucaan tun iddoo viidiyoo kadhageeffatu taate waan san kadhageetu taate sakandiitti nama of baasuu dandeettu. Sheetaana jala jira. Ilmoo isii 4 wajjin mataa isii wajjin 5. Namoonni waan akkanaa kanan hin dubbatina waan akkanaa kanan haasa'ina. Nasbeen qalbii miti. Wayiif rabbi isii kaa'e. Isa mootuu wayiif irraa bararsee biriyaa irraa baase. Namoonni nasbee keessan baaftan namoonni nasbee keessan akkuma bakka xiqqumatti uumaa isinitti fakkaate. Of deebi'aa of tooyi baddaa. Wallaa aleekum tooyi baddaa. Nasbeen hin baati guyyaan hin dhufu. Yeroo ammaa miilaale yeroo ammaa hin toltu sakandiin deemte jechuudha sakandiidha. Maalati? Ilma muslimaa taate kan nasbii kee baaftu kan ruuhii kee ofitti taphattu kan yeroo kee ofitti gabaabsitu kan haada ofitti dhaachuuf deemtu. Maaltu kanaan si ga'e? Kan qawwee si qabachiisu dalagoomaa si qabachiisuu dide. Maa dalagattee jiraachuu dide. Barii wanti namoota akkanaa kana maaltu akkas godha? Taa'ee yaada. Yeroo taa'ee yaadu sanitti waan akkanaa kan odoo godhe. Xiitii santarii mucaan kun amma akkatti odoo gurguru meeqa ofitti dhawuu ilaaluu jedha. Yaani jarrabuu isa jedhamu sana. Isin jechuu barbaade obboleen kiyya. Asumaan waa'ee artistii keenya kabajamaaf jaalatamaa Yuusinqii ta'uuni baga rabbi si baase jennaani. Asirratti maal isinitti fakkaata obboleen kee artistii Yuusinqii ta'uun nama jabaa fi nama cimaadha. Garuu mootuyyuu jarattiin ijoollee qaqqaxalee cimtuu jajjabduu nu keessaa buqqisuuf taate. Akka hacee nyaattetti jechuudha. Yaalii kana ani namoonni keenya yeroo wanni kun tattaafatamu yeroo muuziqaan tokko muuziqaan cimaan baala gizee jedhee boruuti. Baala gizee. Hin waraane lafee tuqe. Nuti abbaa biyyaatii jedhe. Nuti kaleessan dhufnee jedhe. Keessatti dubbiin waraane. Isaan yeroo hundumaa maaliif nama ajjeesuuf deeman? Isaan yeroo hundumaa maaliif si ajjeesuuf fiigan? Maaliif Oromoo buqqisuuf fiigan? Maaliif Finfinneen teenya jedhan? Isaan eenyu caala? Nama ajaa'iba gisee tokko tokko. Oromoon abbaa biyyaa. Kabulchus Oromoo gubattanis dhiiftanis. Haa ta'u malee dhumatu isinirra ooluuf jira. Tare durdurii sun tare wanni hundi jechuudha. Inaaftee, inaafuu baattee, gubatuu baattee dur tare. Nama ajjeesullee hin jiru. Haceen daangata. Dargaggeessi Oromoo dhumuun haca irratti daangata. Qeeroon Oromoo dhumuun haca irratti daangata. Nurra haa dhaabbatu. Garuu waan ajaa'iba ijoolleen keenya, artistoonni keenya, jajjaboo qaqqaalii sheekotiin keenya, artistoota keenya dhugumatti nama qabaachuu qaba. Nama akkamii of cinaadha. Artistoota akka Galaanaa Goromsaa, Yuusinqii ta'uun akkasuma Ittiqaa Tafarii. Eenyutu jira mucaa sana malee Galaanaa Goromsaa. Artistoonni yeroo kanatti dhugumatti gaafa sirba onnee isaanii, lubbuu isaanii, yaani akkitti isaan itti ilaalan. Isaan tuqu waan isaan tuqu gaafa sirbanitti otoo hin taanetti ufumaafuyyuu bitaa mirga isaaniitiin sila otoo mootummaa dhugaa ta'e otoo mootummaa kuni ijoollee kanaaf dheeduu godhatu. Mataayee danda'aatiyyuu dheeduu godhaa miti.
taa'ee margisee biiroodhaa gabbayyu lamatu asiin jira taa'ee danda'a jechuudha. Namni sun maaliif ree akka bakka laazim artistoota amma taa'ee danda'atti godhurra artistoota keenya godhu kana sababni isallee biyya keenyaaf nama fayyadaa jirti. Faayidaan isaanii maali? Ka muuziqaallee, ka sheekallee, ka qeessallee hojiin inni dubbatu waan fakkeenyaan fudhadha. Nama hundaa dhiisatee raayyaa abbaa mancaa fudhadha jechuudha. Raayyaa abbaa mancaa namni akkas gama hundattuu kun musliima kun kiristaana dhugaa jirtu lafa kaa'ee deema. Gaafa wanti tokko Itoophiyaa jedhamtu san keessatti uumamte dhugaa jirtu lafa kaa'ee deema. Poostii godha. Kanaaf sheekota kaanitii yommuu jechuudha raayyaa abbaa mancaa beekaa fi hayyuu namaati. Har'a immoo mucaa artistii qaxalee kana dhayuuf deemuun isaanii immoo waan nama gaddisiisu jechuudha. Kuni dubbii fokkataadha. Isaan inni akka ta'anii dhufan achi keessatti nama dha'uuf yaalan. Gochoota kanaa yoo sammuu isaanii keessatti maaliif yaadu? Maaliif kaleessa hacee nyaannee har'allee mootiyyuu artistii qaxalee kana nyaanne ni yaada. Taayib ijoolleen ta'in akkamitti baatee gatti warroonni Finfinnee keessa jiraatan akka jiraniin artistoonni keenya amma bakka duraan garagaratti jiraatu duraan kun Harar jiraata, kun Baalee jiraata, kun Jimma jiraata, kun bakka garagara garuu immoo Finfinnee keessa jireenya artistoota jechuudha. Jireenya artistoota akkasii akkasuma sheekotiin kennallee akkasii gisee wanta yaadattu Finfinnee gisee Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufutti Abdurrahman Hussein wanta tokko baasan jedhan baasan anu dhageeffadhan jira baasanii yeroo san maaliif akka gara Finfinneetti dhuftanii boota yeroo san lafti akkatti hin qaaluuf ni beeka. Lafti yeroo sanii baay'ee rakkasa turte. Mucaa jirte silxeedha. Mucaan suni lafa san achi keessatti bitatte. Mucaa illee ijoollee suuriitti hin beeka. Ijoollee eenyuun biisun Tigreedha. Eessatti bitatte? Finfinnee keessatti bitatte. Maaliif yeroo saniin duratti lafti akka ammaa kanatti hin qaalofne Finfinneettu jechuudha. Akkas ture akkasii Abdurrahman Hussein akkas jedhe kootta si waama waa'ee kan laalala kootu gara kanarratti jedheetiin hin jira wanti san gara Finfinneetti koottaa gaafa kootu leedha yeroon barma sana dhufte jechuudha. Gara Finfinnee kanatti koottaanii gara Finfinnee kanatti amma dargaggeessa irra guddinaan galee eenyummaa biyya sanii fudhataa jira. Mattaawaqaa Finfinnee fudhataa jira. Isin jechuu barbaada hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa Finfinneen akkuma jirtutti kama Oromooti dhugaan bariin qallatti malee hin jettu jedhanii garuu duraan namni akka amma jiraatu kana Finfinnee keessa hin jiraatu duraan dhugumatti bakka hundi afaan Amaariffaa malee hin dubbatamu amma manni barumsaa achi keessatti banamee jira. Barsiistonni keenya achi keessa jiranii dargaggoonni keenya shabaan banan keenya duraan afaan Amaariffaa malee anuu dubbine san keessatti garuu hin banne wallahi waan isin ajaa'ibu. Akkas ture kanaaf jarattiin ofii isiiti hiddaan nu keessaa buqqa'uuf taate malee misoota buqqaatee rabbiin isaan haa buqqisu isiniin jedha. Asumaan viidiyoo kiyya laakiif sheerii fi gochuu hin dagatinaa. Namoonni yaada qabaatan namoonni qeeqa qabaatan koomentii keessan shirkittiin galaan barreessa. Viidiyoo keessanitti fayyadasa jira. Hamma viidiyoo biraatiif walitti deebinutti eeggannaa turaa isin jechuu barbaada. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabajaa. Warroonni hanga ammaatti tirsitanii sa'aatii kana yeroo kana ni duuka jirtan waggaa meeqaffaa lammaffaa na duuka jirtan guddaa galatoomaa ulfaataa isiniin jechuu barbaada. Nagaatti. Baay'ee.